Misalnya kan negara nanti panas negara kopi, ada yang mau kau kita syasi dari festival. Nah negara nanti panas negara kopi kalau terapi, bahasa syasi ada cuma festival. Ya, imman hidat ifan kama. Ya sarku kita ya lagi rutire. Wali hidat ifan kama malah hidat cuma festival syasi festival. Yang ketiga ini semua wallah. Nasi negara nanti panas negara kopi kalau terapi. Harra kasan qabat dhufeetudha warroonni akka koo fuulli keessan akkasitti sin badikino jechuudha inna isa kana jechuudha torbee tokko keessatti akkaataa fitti ofirraa barreessitan jechuudha kiyya jechuudha amma hindaa'u galata rabbii jechuudha amma narraa badeera hamma tokko jechuudha akka ammaa kanaa miti jechuudha duraan dhugaa rabbii jechuudha yeroo baay'ee akkuma inni argita yaa ani viidiyoo hin ba'u jechuudha maali sababa fuula kanatti argan kee jechuudha fuulli kee baay'ee nyaata warroonni nyaata hojjetan jechuudha fuulli koo gogoriidhaan na badee sagalee mukas jedhee haasa'an jira jechuudha namatu mana jira jechuudha akkanatti hin kaaneef jedhee jechuudha innaa dhugaa rabbii baay'ee fuulli koo na badee jechuudha batalaa keessa jechuudha maatii wajjin haasa'u maatiin bakka baay'ee tokko saqqabu jechuudha akka waan jiraatti dhibeen biraa wayii jedhanii yaadu jechuudha maatii wajjin haasa'u jechuudha viidiyoo jechuudha maaliif maayinni fuulli kee jetti bakka ishiin akkas jettu sana wanta isheen saqqa'itu maati fakkaata jechuudha amma wanta torba keessatti fuula keessan sirraa intani jedhu jechuudha dhugaa rabbiin baay'ee tokko fuulli konteenaa ta'ee jira jechuudha amma garuu galata waaqayyoo hamma tokko lawxii argee jira jechuudha lawxichi sunis immoo ani yeroo dura namni akkas jedhani dhugaa rabbii dhugaa natti fakkaatu jechuudha viidiyoo baay'ee ilaaleen jira garuu soba natti fakkaata jechuudha garuu ofii kiyyaa qaqqabamee argee jechuudha gaafa waan namni tokko hin jedhu waan san osoo mokkorree gaariidha jennee jechuu barbaade ta'anii nama osoo isaan jira jechuudha natti dhufan jedhee jechuudha yoo mana namaa ni beektani mukaan viidiyoo miti yeroo viidiyoo hojjechuu miti yuutuubii hojjechuu miti yeroo teessee bishaan dhugduu yoo rakkisaadha jechuudha innaas maal akkasini jecha amma wanta akka uffatan malatee lawxii akkamta kan argadhe isinitti nan agarsiisa innis timaatimii fireet akka jechuudha timaatimiidha deebisee immoo sukkaara jechuudha timaatimii sukkaara mana kamiyyuu dhabaman jiru jechuudha mana kamiyyuu jira inna ishii tanaan jechuudha fuula keessan yoo malatee dhiqattanii waarrattan guyyaa sadii saata guyyaadhaan sogotaan rakkoon qabu jechuudha wanta malatee wanta fuula keessan miidhuu miti jechuudha inna itti fayyadama laalee jechuudha ani wanta ofii kiyyaa itti fayyadamee laalee jiraawti bakka wanta ofii keetti itti fayyadamtee waan tokko lawxii irraa argite jechuudha inna amma isuma fuulduratti dibadhaa dibachuudha kan inni jechuudha shaashee dhadhee akkasitti malatee asas akka nan xiqqeen jedhee jechuudha anna hamma dhumaatti na wajjin jiraadha jechuun jira kenooti timaatimii addaan dhoosan jira jechuudha inna yoo fakkeenyaaf fuula keessan malatee amma kiyya noormaanii bugurriin jiru jechuudha bugurriin ta'ee kan gurraacha'etu gurraachummaa isaa santu narraa badu dide jechuudha malee bugurriin jiru fakkeenyaaf yoo bugurrii qabaattaniitu akkasitti riidan sun dhukkubuu danda'a jechuudha yookaan bishaan isaa kana bichaa jechuudha akkasitti cuunfatee jechuudha sukkaara walitti godhatee maaliif yoo akkasitti riidan sin dhukkubsuu danda'a waan ta'eef maaliif fakkeenyaaf bugurriis yoo kan qabaatan fakkeenyaaf tokko tokko kan hin ta'e yoo dhoo'ee maal jedhe bakka biraatti illee maaliif bakka biraatti illee sin darbuu danda'a waan ta'eef waan natti dhufee jechuudha mucayyoota kan maal isheen natti dhufee jedheetan jechuudha inna akkasitti dibadha amma ani dibadheen isinitti agarsiisa jechuudha ani yaa gurraachuma isaa malee intini naran jechuudha gurraachuma isaa akkanarraa jechuudha isin immoo intini godhaa dibadha innaa kennu akkasitti sukkaaratti godhadheen jira amma na riga baay'ee tokko qoraan gaddas nama jedha garuu na akkasii tacamaan naqudha kaaka inna akkasitti dibadhaati yaa maaliif
Maallatii fuulli keenya yoo intini ta'edha jechuudha. Ani dhugaa rabbii baay'ee tokko na dabbare jechuudha. Maallatii intini jechuudha fuulli kiyyaa bakka fuulli yoo si badee yaa shaggaatti jechuudha. Inni akkasitti dibadhaa jechuudha. Akkasitti dibadhaatii akkasitti waliin gaa'e yoo riddan immoo suuta yaa fuulli keenya hin danda'u jechuudha. Akka fuula maallatii akka nafa kaawwaniitiin jechuudha. Fuulli laslaasadha waan ta'eef yaa Indani hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf harki fi fuulli gargari jechuudha. Fuulli keenya waan nuti qoodanitti ni jedha waan ta'eef እና yoo riddan suuta እና akkasitti itti rigattan kilooti. Nadas nama jedha jechuudha. Inni akkas goone fuula keenya bareechifannaa maaliif nyaata hojjenna waan ta'eef shittaanii deebisii gaaziin bakka jira waan ta'eef ani dhugaa rabbii jechuudha. Viidiyoo haasawaa baay'ee tokko hin dabbaramaa ture jechuudha. Amma garuu galata rabbii jechuudha bakka uumas taa'uutiif fuuldura dhaabbachuun jibbeen ture jechuudha. Yeroo duraa tokko jechuudha bakka baay'ee tokko nuuf jibbee jechuudha. Dhugaa rabbii bakka maaliif akkas ta'a jedhee jechuudha. Maaliif baay'ee tokko aaree jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko aaree እና akkasitti dibadhaatii akkitanii akkattos deemanii homaa rakkoo qabu jechuudha. Akkattos deemte yaa goggogitaa ነው እንደውም ሲጭልልሲሳ እንጭልልታ jechuudha. Akka biiftuu ganama baatee fakkaata jechuudha. Inni akkasitti dibadhaatoo fataa jedhaa jechuu barbaadatanii maaliif fakkeenyaaf namni baay'ee fuula isaanii odoo maxxansa qabanii maal qabanii diraan tiree duqeetii kana jechuudha. Safee maal kana jechuudha ofitti xafaxamanii maal jedhanii bakka kanarra akkasitti fuula kee ofuma keetti akkasitti yoo bareechifatte bareedadha jechuu barbaadetanii amma ani dibadhee nagaa jechuudha. Inni akkasitti waliin gaadhee maasajaan godhadha. Kasaan immoo dhiqannee walitti deebina jechuudha. Dekooshinan ture jechuudha. Deeqa 15 tura. Deeqa 15 booda dhiqannee walitti deebina. Kinoo akkuma argitanii deeqa 15 guuteen jira. Deeqa 15 irra turuu hin danda'u jechuudha. Maaliif namni mana jira madaamni immoo natti dhufte jechuudha. Shawaa idaanaan jette jechuudha. Kinoo akkasitti dhiqannee dhugaa dubbachuudha. Bakka fuulli namaa akkamitti akka sallasu dhugaa waaqa dubbachuudhaaf yaala isin jedhachuun mokkoraa jechuudha. Kan namni namaa jiru immoo kan yoo bakka ofii waan tokko godhanii too yaalanii bareeda jechuudha. Dhugaa fuula koo baay'ee tokko hin ta'e jira jechuudha. Tani bakka daabboo jechuudha. Inna dhugaa aannan bakka akkas bakkaataa kennuufi mokkoraa isin jedha warreen fuulli keessaa nyaata hojjechuu irra isin badee warroota fuulli keessanii akkasiin badee akkasitti mokkoraa isin jedha. Amma immoo qibaatiitti dibadha jechuudha. Inni qibaatiin kun baay'ee shakkaa tokko dhugaa rabbii dibadha jechuudha. Inni viidiyoon kiyyaa kana fakkaata waan achuun turtaniif galatooma isin jedha. Waloonni maatiin aantaanii maatii taa'ee viidiyoo kiyyaa mana ilaalaa isin jedha. Ina jajjabeessuun keessan irraa dhaabbatiin yeroo kamiinuu waliin jiraatu isin jira. Akka rabbii natti kaajee jechuudha. Ati daa hojii hojjettu kan hojjettan jedha jedhee inna suuta jedhee haasaan jira jechuudha. Sagaleen kun nagama jedhee mayyaada garuu kana fakkaata akka kennu dhugaa waaqa dubbachuudha. Dhugaa rabbii akka jira miti dhugaa waaqa jechuudha. Baay'ee tokko itti gammadee dhugaa waaqa. Inna itti jira jechuudha. Itti fayyadamaa isin jedha. Amma laalati dura laala. Mul'atan kun mul'adha. Mul'adha. Baay'ee tokko dhugaa baay'ee itti gammadeera jechuudha. Fuula keessatti argitanii dhugaa waaqa. Wow, hababaa na fakkeessa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Itti fayyadamaa laala ishee argitanii akka duraatiif amma dhalaa. Bakka dhugaa waaqa akka ittiin lasallasu das bakka fuula kee akkasitti yoo qabdu jechuudha. Innaa viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata waan wajjin turtaniif galatoomaa guddaa tokko maatii
maatiin warra maatiin an taane maatii ta'a jechuudha. Bye bye.